Keessaniif keekii gubbaatti asiliin barreessa. Kuma 100 gaafa kabaju. Waadaadha. Amma waan tokko kan hin guunne torba guyyaa sadii waliin taphanne hin guunne. Kun hordoftoota kiyyaaf dhiididha mootoo gargara gilee dhumne irraa hin guunne. Ayyee. Naaf jiraadhu galatoomii thank you. Yeroo gaarii qabaadhas yoo. Siin mana duuban akkana darte kun immoo tu obboleettiitii ishee hamtutti fudhate. Abbaa mana qabdaa? Hin qabee. Eenyu maqaan isaa? Maalirraa goota? Beeku fikaa. Gaafii qeerroo si dinqisiifatan baay'eeti. Ammallee maqaan isaa Private. Bulaatu Astaatiqeen boyfriendii ishee. Lolaa jiru. Bulaatuudha? Yaleello. Rammeen maal ta'e? Yaleello. Jaarsa kiyya. Rammeen maal ta'e? Yaleellise. Kanaanis tole. Jaarsa gastii Qoy, Queen Amraaf sirba qaba. Queen Amraaf sirba qaba. Dhaga'i. Asli qayi. Amraaye Amrika. Amrika ya Amriye. Kanaanis tole jatti. Saniinis tole jatti. Maali mucayyoo rabbi eebbise. Sunset. No. gara laafettiidha. Kunis Denish sunset. kun ini ay malakata Amnaan kun dhugaa rabbi gara laafettiidha. Kun sirbii si maal ta'a? Boona! Gurdaa! Amriye. Kanaanis tole jatti. Saniinis tole jatti. Anaanis tole jatti. Kesa using fighting no way. Angaamate hunda tole jatti. Listi keessa jirtu. Araasan ሴት ፈልጊ እውነት ደስ ይለኛል። ቴክስት አድርጊልኝ። አይ እውነት ሊስት ውስጥ የለም ከይቅርታ ጋር ወይ ኩዊን አምራ እኔ ነኝ ፊቴ እኔ አከብራለሁ ራሴ አይ ላይቭ ብዙ ሰው አይቷል። ብዙ ሰው ባየበት ነው እኔ ነኝ ፊቴ ነሳውሽ። ሁሉም ሰው አይቷል። ታይፕ አይደለም ይቅርታ ጋይስ ላይቭ እኔ ነኝ ፊቴ ወንድን አሁን ነው የሚፊዳስ አደገለቶም የለምን ቢያክለ ጅራ እኔ ነኝ ፊቴ ነሳውሽ። ይሄን ሁሉም ሰው አይቷል። ሰንሴት አሁን እውነትሽ ነው ናት Amma lama qaban. Atii fi raachuuf kun wal fuudhaa deema mooneetiin nafiisa. Inni mooneetiin falgaatan. ያኔ ምራችሁ መቀጥቀጥ ኮዘፈን ትቀጣለህ Rafuufin deema tokko wajjin qabanna. Rafuufin deemaa kana hundi keenya wajjin tokko qabannee nan baashee asloo na uffachaa. አስሊን ሲፈዳ Ribatti qabe. Qaba hayyee. ሞኔት Ribatti qabe. Qabi bakka hin sodaatte kophaa qabirraa raacha. Kanuma shamarri gidee አይ አኒሞ አራዳዳ ከነነቃ ጌሚ ቶኮ ሰነ ወጭን ተበደ ሶዳ ቅሌታሚን ጸባይ ቢቴ ስሪት እሺ ሶዳ ቅሌታሚን ተልከሰከሲን ሞሽ ጸባይዳ ስኪፕ እንታንተይ ዋን እንዱ ማመምት እሺ ግርምሽቴ bakka boru gaara mangile isirin dadhabi walitti banaa isi bakka irraa dadhabde waan. ለክ ዮ ማከብራ Amma walumaan keenya qabannee nan ba'an. አይ ቶኮሞ እንትን ይድሊሳሙ Rafu. ተስተካከለ Isi raachuu jedhu gara tokko yaadni keenyaaf gara. እሲ ማሽን ተከዳዳሪን ሶዳ ዲሲ Inni shoorti alfalligum. አራራኮን ቀቡ ጸባይ በቃ Alfalligum bakka bakka. ራቼ ማለት Alfalligum. ራቼ ሚልቂ በቃ ሚልቂ ወልት ዲስ ራቼ ቶኮ ሉጣ ከላይፍ ወይስ አልገባ Wallah alfalligum Yoo bakka. lafa Dadhabde. Waliin dhugatanii deemanii ba. isaa. Masii fi Oroo eenyuti Oroo wajjin taphachaa turre beektaa 4 taane. Achi booda adabbii ija keessan hidhadhaan hojjedha nanaa fi takluu. Ija hidhannee waliin dhugatan isaan deemanii dhubeet. Dhumarra walitti taasisanii anii fi takluun ija keenya hidhannee saatiin hin dhumne maaliif callisan jennee teteenyaan isaan edda qaasa deemani.
Guys, amma aslo wajjin taphadhu maataan illee deemu kan jedha. Taphamuudha. Rafuu edda? Lafa. Jimmi yoo sana taphannamee amma aslo. Isti amma daqiiqaan kun dhumutti daqiiqaa 4. Abi, Jimmi yoo. Jim jedhiko. Ande. Jim. Jim bakka ila akkam beekta. Akkam beekta ila. Jim jettaa kan kana nyaatu jedheen amma daqiiqaan kun dhumutti yoo dubbattee kana hunda nyaattaa jedhama. Ijoolleen amma akka ishii nabala godhattuuf kan mana keessatti yeroo ijoollummaa keenya taphanne. Hibboo lafa. Hibboo miti Jimmi yoo. Haadhoo koo andaa'e. Atammala na jalaa qabishii amma ani sagalee sii dhageessisutti si eeyyamutti dubbachuun hin danda'amu ni callistaa jechuudha. Yoo kolfite yoo dubbatte kana waan siin jedhee mara. Ishee amma Jimmi yoo Jim jettaati. Jimmi yoo. Jim. Kan farda nyaatu. Waraabes. Jim jettaa. Ashi ayyee. Kan farda nyaatu. Jim. Kan waan namaaf hin eeyyame waan badaa dhalli namaa hin nyaatu. Jim. Kan nama nyaatu. Jim moonee koo. Maaluma kun. Amma andaanqoon kun baargama geesse as deebitutti namni dubbate yoo dubbatte kana hunda nyaattaan. Jim. Maalidha? Wanti isaan hin galle Jim jechuun malee maalidha? Edda tokko naa gannaa. Nyaattee mur. Moonii maaf wal qorra garuu? Tapha kana nama si jeeqeef sin gorsaa. Guys, abaaboo tokko namni biroo. Nama si jeeqe. Abaaboo irra dalaga. Nama si jeeqe. Maal faasiin himaa nama si jeeqe kana booda. Akkatti jala qabitaa arganii dura guutanii akka jala qabe abaaboo. Akkasii. Abaaboo bareeduu naami mana keessaa galatu. Nama si jeeqee kanan callisiisaa. Jimmi yootiin. Thank you. Galatoomaa dhugaa ulfaataa. Dabili. Dabil jedhan. Koomenti jalatti deebisaa gizeetiin achi gaaffii na gaafattu gaayis. Ani maalitti beeka waan akkana? Taphanne yeroo ijoollee taatee akkoo taphni kun baay'ee tapha aadaa Oromooti. Afaan Oromoo keessa tapha jirudha bara. Mammaaksi jira. Sheekkoon jira. Durduriin jira. Jimmite yookiin Jimmiyoodha. Isin biratti qooda biraa ta'uu danda'a. Inaan hin jiraatu sirriitti. Dhibbaan ta'e dhibbaan ta'e amma maatii nama naannoo keessan jiran. Amma isaanii baruu fa'aa follaa keessan fa'aa ijoollee amma qaban ijoollee dhiiraa ijoollee dubaraa maatii aga qaba waan akkasiin qabanne. Dhiibboo dhagaa. Amma seenaa maal barsiisaa jirta ija kanaan dhugaa rabbii. Afoola barsiisuu qabda. Gaafa seenaan mana keessatti ammoo sin jeeqte amma ijoollee yeroo amma moobaayilitti kennanii callisiisu. Bara yeroo keenya akkam beekta amma mana keessatti hin jeeqna 2-3-4 taatee gaafa maatiitti waccee rakkistu maal godhu beekta. Jimmiyyoo kana si qabachiisu maatiin. Jimmiyyoo siin jedhu ati jalaa qabdee jim jettaa kan akkas ta'u maal ta'u siin jedhu ijoollee namoota saayiltu asloo. Kan ammoo waan amma siin jedhe kana nyaatu siin jedhu. Jim jetta. Amma handaanqoon koo yookiin sangaan koo baargama ga'ee deebi'ee humbaa yookiin hiyyuutti handaanqoon kee deebitee hiyyitutti namni dubbatee kana mara nyaataa jedhu. Ati dubbattuun sochootuun kolfituun. San booda yoo seera cabsite sana taa'ee baqa ati nyaatteetta jechuudha. Akkanatti nama
Akka asin jenne jimmi hojjettee akka daa'imaatti na taphisisaa Lamta jeeqoo miti bara kuni afoola. Asamma anamma feroon si barsiise seenaa barsiistaa. Seenaan immoo fudhattee ishiinis immoo ijoollee yeroo ishii namoonni ishii jeeqan siifi haadha seenaa yoo ishii jeeqxani wannoo ta'u yoo dubbattan. Kun amala naamusa barsiisuudha malee waan namni jeeqeef miti. Gabaabumatti akkasii. Atamma dhiibboo fa'aa beektaan kan dhiibboo fa'aati kan nuti beektoonni durii fa'aati. Ijoolleen kun akka ati gaafii biraan gaafannee fi akka daa'imaatitti si taphisiisaa jirti soofdee si biyya laa baateera. Isaan hin dhagahinati. Isaan hin dhagahinati. Warra koomatti akka jedhu. Dhiisatee jalaan dhagahinati isaan hojii isaanii hin beeknaa miti dhiisati. Beekaadhaa bara. Walitti nu naquu akkana gaarii? Walitti nu naquu fisilaa'oo. Hojii isaanii wallaallee miti walitti nu naqanii. Gabaan baay'eetti gaa'is. Pointii dhibbaan Mana wajji walitti nu naqinaa kun abaaboo harkaa qabdi bar maal isin? Maalodha? Onnee takka namni qabdan hin jirtanii? Dhibbaa 50. Yaa'ii onnee taapsaaf. Onnee takka hin qabdanii? Eenyuudhaan akkas dhungataa jiru? Isi qabaanii. Eshi haadhe goshi bakka eshi. Guys, pointii lamaan isheen kuni hunda keessan iyyuu iddoo galateeffannaa qabeera. Riikaardii galmeessisee jira. Guys. Gaa'illi namni takka qabu hin jiru nama garuu isaa hiyyeessa. Abeet faamiliin kiyya kusayyoo gadhuu Rabbi rahmat isinii haa qabu. Bexaam itti hiyyoommataniiru. Hordoftoonni kiyya kasaraniiru naan. Dabili malee banuu dadhabanii osoo waayee asii. Ara guys, lamaan baay'ataa barku salphaadha. Faamiliin kiyya kasaruu arguu caalaa waan akkatti nama gadhiisan jira. Taappii gola shabaab. Telefoon. Laptop godha lafa dheeramma ayisna rafaa. Agdi Ameerikaa deemtu Ameerikaa nama fira qabu deema bartaatanii. Yeroo darbe intervii kee dhaggeeffanneen ispoonsara ta'aaf Ameerikaa yookiin Kanaadaa akka deemuu barbaadde simple no $800 haga $10,000 gahaadha. Ispoonsara ta'aaf. Afaan sobanii ekilee si caala jira jechuun gaafa du'e namni du'e isin jaalala qabdaniif dabaluuf harmotoo lubbuu jiru jaalala qabdaniif itti agarsiisa. Ana gaafa du'ellee Oromoon na jaalatu barbaada irraa du'e jedhama. Si qofa na jaalatu Oromoo keessa. Argaa irraa bar waan baay'ee taajjabaa jirra. Har'a fooloowarsii anamma 100,000 galuudhaaf fooloowarsii yookiin nama 2,000 yookiin nama 3,000 ta'a. Har'a naa dabalaa dheesuun boru waa ta'ee du'ee fooloowarsiin kun miliyoona gala dhaqee. Yeroo namni du'een argu abbaan sun. Mucaa hiriyaa kiyyaa tokko interviyuu akka gootu barbaada waa'ee jaalalaa kanarratti beekaa gammaa nama jaalatudha. Kophaa rafaa jira umriin isaa 45 gahe. Abshir. Ngoota? Zuumiidha yookiin iskaayipii ni sirreessa amma laayiv istiriimii waan dhufuuf. Asirraan akkasumatti teenyee intervii goona abshir. Baay'ee jaalalaan miidhameera kun shamarri hundi isatu jaalalan beekneef shamartoo jaalatu deemoo jiru waggaa 45 abbaa isaati singiliidha gammaa Ameerikaatti. Oh my God. Hin beekan shamarran guutuun firii Oromiyaa jennaan jira. Giftara guddaa ture dura. Dhugaa dhume. Dhugaa rabbi. Ngoota intervii. Abshir. Wow, guddaa galatooma. Asli yoo hedduunaaf galatoomi. Bor wal arginaani.
Sina dabuu ani ledin afaan ulfaadhaan hundi keessan argamu waan nu jajjabeessitan nu kabajaniif kabajadha. Osoo jiraatanii na raftaa. Sina dabuu adabbiin qabdu. Kabaja keetiif sina dabuu. Mooni osoo jiraatanii na raftaa? Yaadheeraan. Waan beelofne? Beelofne ni rafa. Ishii bakka. Yeroo laayii galtu sa'aatii Itoophiyaa sa'aatii 4 booda akkas gala ishii jiree ammana deemu. Ayyayi. Hordoftoonni kiyya baay'ee xiyyaaratan gisee hunda moonii fidi minaaminaan jiran sa'aatii galtu san immoo ammanaan jiru ishii. Ayyayi. Naaf galatoomii. Gaafan kuma dhibba waadaan an seenu nama 143 taasiftu miti dhugaa sababa asiliitti foloorii dabaleera. Hordoftoonni isaa dhufanii jaalala naaf qabdan na kabajaniif guddaa galatooma. Ani immoo kabaja keessaniif keekii gubbaatti asiliin barreessa. 100 gaafa kabaju. Waadaadha. Amma waan hordofne kan hin guunne torbaa guyyaa sadii waliin taphanne hin guunne. Kun hordoftoota kiyyaaf dhiididha mosoo gargara gisee dhufne irraa hin guunne. Ayyayyee. Naaf jiraadhu galatoomii thank you. Yeroo gaarii qabaadhas yoo. Si mana duuban akkana tarte kun immoo tu obboleettiitiin yaa ishee hamtutti fudhate. Yes, lo voy a hacer acá.